balaan konkolaataa sanbata darbee aanaa sulultaatti mudate gammachuu maatii gaddatti jijjiireera. Obbo Darajjee Getaachoo intala isaanii hangafaa eebbisanii yuunivarsiitii Hawaasatii yeroo galan isaanii fi intalli isaanii balaa konkolaataan lubbuun darbee ilmi isaanii tokko immoo miidhaa cimaaf saaxilamee gammachuun maatii gaddatti geeddarame. Hiriyaa fi ollaa obbo Darajjee kan ta'an obbo Ashannaa fi Abdiisaa haala ture akkanaan maatii olaanatti himan. Inni asii intala eebbisiisuu deemee gara Hawaasaa eebbisiisanii yeroo deebi'anii balaan kun kan irra ga'e iddoon balaan isaan irra ga'e balaan haala Caancoo naannoo Qoree Rooba jedhamtutti intala isaa hangafa eebbisiisuu deemee balaan irra ga'e kan duute ishiidha. Dabalataan immoo ilmis wajjin jira, ilmi xiqqaan jechuudha. Innis amma kun hospitaala jira. Waggaa meeqa ta'a mucaan? Mucaan amma naannoo waggaa 16 ta'a. Hospitaala jira. Sirumaayyuu maatiin kan cinqamaa jiru amma du'aatii abbaa fi mucayyoorraa ammas mucaan rakkoorra waan jiruuf haati baay'ee itti dhagahamaati kan jiru xiqqoo rakkoo guddaadha wanni isa kan mucaatis dhukkuba baay'ee wanni amma guyyaadhaan adaadaadha achitti baasii adda addaa baasee kan yaachisaa jiru. Guyyaatti naannoo 6,000 olii kan jedhamaati jiru amma adaadanis yeroo kaastu humna kooti ol ta'a maal jechaa kan jirtu xiqqoo san irraa ka'e amma maatiin du'aatii abbaa fi mucayyoorra immoo kan kanaatiif amma baay'ee kan cinqamaa jiran. Isin akka hiriyaatitti waa'ee eebba intala isaanii fa'aa waan isinitti dubbate jira yoomi kan garas deeman? Eebbaa fi kan deemame gaafa anni ta'amusiiti kan deeman eebbisiisanii yeroo deebi'ani kan wanni jedha wanni kana jedhamen jiru amma balaa akkanaa baalichi ga'uusaa malee mana keessa ijoollee simachuu fi olii garii wanni jechaatii kan turte galgala bilbilamee balaan kun ga'uun kan himame malee wanni kana jedhin jiru yoomtu. Guyyaa isaa yoomi isaa meeqatti immoo balicha hin ga'e? Guyyaan kan baanu gaafa qidaameti naannoo sa'aatii 10 walakkaan amma 11tti balichi kan ga'e jedhame garuu naannoo 11 booda kan dhageenye. Intala isaanii kan hangafaati? Intala hangafa'ee. Maqaan ishee eenyu? Dadheet Darajjee jedhamti. Obbo Darajjeen maal hojjetu turan? Hojjetaa mootummaa humna namaa bulchiinsa aanaa Dabra Libaanos irra hojjetu. Maatiin isaanii isin akka ollaattis akka hiriyaattis quba qabdu rakkoo akkamiirra bu'an amma sababa balaa kanaatiin maatiin isaanii hafan? Durumaayyuu haati manaa isaanii xiqqoo hin dhukkuba. Yeroo baay'ee amma hospitaalatti deddeebi'u dhukkubumarraa kan ka'e jechuudha. Karaa maatiitiin amma rakkoo kan ta'u mucaan dhukkubsatee hospitaala jiru kun amma rakkoo guddaa waan jiruuf kan isaatirra amma ishiin baay'ee cinqamaatti ammas lubbuma ishiitiifuu kan sodaachisu mucaan achi jiru kun odoo wanni waa ta'e amma kan kana caalu immoo ishiinis miidhamuu dandeessi kan jedhu akka maattis akka ollaattis cinqeen jiru jechuudha. Sirni awwaalcha isaanii yoom raawwate? Eessatti raawwate? Awwaalchi isaanii kan raawwate Gadaamii Dabra Libaanositti kan raawwate. Barattuun kun durii kaastee barattuu cimtuu fi yuunivarsiitii irraallee qabxii gaariin akka eebbifamte kan himan obbo Ashannaafiin horiin qalamee sagantaan gammachuu eebba isheef qophaa'ee gaggeessaa sirna awwaalcha ishii fi abbaa ishiitiif oolee jedhan. Waajjirri kominikeeshinii aanaa sulultaa gama isaatiin ibsa baaseen balaan kun kan uumame konkolaataan Haayiruufii jedhamu namoota 16 Finfinnee irraa gara Dabra Tsiggee imalaa ture konkolaataa uummataa namoota 65 fe'atee deemaa ture tokko waliin walitti bu'uun akka ta'e ibseera. Akka ibsa kanaatti obbo Darajjee Getaachoo fi intala isaanii dabalatee namoonni 5 yoo du'an 6 immoo madaaniiru. Kana haati intala ofii waggaa 4 daree keessa teessee gargaartee qabxii gaariin eebbisiiftee jajamaa jirti. Intalli isaanii Yordaanos dhibee narvii harkaa fi miila ishee akka barbaaddetti sochoosuu of dandeessee dhaabbachuu fi dubbachuu ishee dhorku qabdi. Yordaanos daa'imummaarraa kaatee qabxii guddaa galmeessaa turte. Qormaata ministirii kutaa 8ffaa dhibba keessaa 93.3, qormaata biyyoolessaa kutaa 10ffaa immoo 3.8, qormaata seensa yuunivarsiitii 458 fiduudhaan ture yuunivarsiitii Finfinnee kan galte. Turtii ishee yuunivarsiitii waggaa 4 keessatti haati Yordaanos addee Ihiitan daree keessa taa'anii ishee gargaaraa turan. Intala isaanii daa'imummaarraa jajjabeessaa akkamittiin milkaa'inaan akka ga'an BBCtti himan. ከህፃንነቷ ጀምሮ እንደምትችል ነው የምንነግራት። ትችያለሽ አሁንማሽ ራካሴ አክሽን ደንዴሱት ይህም ኒደንዴሳ ጀናን ጃለለ ተገርሲፍ ኦቦሌን ሾስ ባየሽ ጃለት ንኩኑንሱኒስ እሸት ቶሌ መናህም ባኔ ታነን አነ ደበለቴ ሁንድ ኬኛ መናምባን ኪታቦ ተገራገራ ዱብስናፍ ዋዬ ሄለን ቴይለር ይህም ሄለን ዱብሱስ አርጉስ እንደንዴሱ ገሩ በርሲስቱ ዩኒቨርሲቲ ታቴት ገረ ኪታቦተ 13 በረስቴት ፈልሚቱ ምርግ ቃሞተ ሚደምቶታ ስታቴት ከናፍ አትስ ኒደንዴሳ ጀኔ ፈከኝ ሄዱ ኢቲማ ጉድስነ አንጋ ወጋሸን ጉቱት ባየ ረተ ሆጀን ኢሰነት ፈካታ አከሽን ጃባቱ ከንሼ ታሲሰ Yordaanos hanga yuunivarsiitii galtutti guddiseedhaan mana barumsatti gargaaramaa turtus erga yuunivarsiitii seentee booda waggaa 4 ofii daree wajjin ta'anii gargaaraa akka turan himu Armeen ishee addee hiitan. እና ዮርዲን ሳገለግልን ከመጀመሪያውም ቢሆን
የእውነት በቃ ደግሞ መጥቼ አይደክመኝም እሷን ሳይበረታ jalqabumarraa kaasee mucaa gaafan tajaajilu yoon dadhabulleen gaafan ishee arguun nan jabaadha yoona dhukkubilleen nan dagadha guyyaa tokkoofillee hin nuffine natti toleen ishee tajaajile yuunivarsiitii Finfinneetti akkamitti waggaa 4 dandeessee gaafa nan jedhan ani immoo akka guyyaa 4tti natti nagahamu an tajaajila hojiidha jedheen fudhadhe waaqayyo erga gara koo ishee fide karaan ittiin bahus naaf kenna jedhee waan ani itti seeneef waaqayyos ayyaana naaf baay'ise waaqayyo haa galatu yuunivarsiitiin nama ishee qoru dhiyeessaaf ani dareedhuma keessa qofattan ishee barreessuudhaan gargaara waan daree keessaa hojjetamu gargaaruun alatti homaa waan hin godheef hin jiru yeroo qormaataa ani birayyuu hin turu yuunivarsiituu nama ramadaafi. Adde hiiteen intala isaanii wajjin waggaa 4 akkuma barataatti daree ta'anii waan ishee barbaachisu hunda gochaafii turan. Intalli isaanii Yordaanos barumsa saayikooloojiin qabxii 3.3 fiduun kan eebbifamte gara fuulduraatti ogummaa nama gargaaruutti bobba'u akka barbaadu dubbatu. ሁሉንም ሰዓት አብሬያት በቃ ስወጣ ተማሪ በይ በቃ ሰዓቲ hundumaa wajjumaan nan tura yeroo bahanis yeroo galanis barattuudhuma naan jechuu dandeessa ijoolleen keenya fedhii isaanii hin daangessine hundumtuu waanuma barbaadan filatanii baratan isheenis fiildii kana filatteetuma baratte amma isheen nama gargaaruu barbaaddi nama gargaaruu na gammachiisaa namaafan jiraadhaa jetti kanaaf dhaabbata tola ooltummaa banee waan namni ittiin gargaaramu hojjechuun barbaadaa jetti. Yuunivarsiitiin Finfinnee Yordaanos digirii lammaffaatti fuftee akka barattuuf carraa barnootaa kenneefira. Bara kana buna toonii 360 gabaa addunyaaf dhiyeessuuf karoorfattus kan dhiyeessite toonii 240 qofa. Bunni barana dhiyaatee kan bara darbeen yoo wal bira qabamu toonii 60 irrateera. Itoophiyaa bakkeewwan rakkoo nageenyaa jiru tokko tokkotti bunni gabaaf dhiyaachuu qabu 50 irrate jechuun gabaasa abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa waabeeffachuun miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanii turan. Hoogganaan abbaa taayitaa kanaa Dr. Addunyaa Dabalaa fedhii fi gatiin bunaa addunyaa irratti hir'achuu akka rakkoo guddaatti kaasan. Dhimma oomisha 50 irriseeraa jedhame irratti kan gaafataman qondaalli kun bakkeewwan rakkoo nageenyaa qaban Gujii fi Wallagga keessatti gara jalqabaa irratti ergiin bunaa haalli itti irratee jira ture jedhan. Hanga kana bunni irrateera jechuun garuu kan arbeffamedha jechuun Dr. Addunyaan ibsaniiru. የዓለም የቡና ዋጋ እጅጉን በጣም የወረደበት ዘመን ቢኖር ዘንድሮ ዓመት ነው። ከ30% gatiin bunaa addunyaa irratti akka bara kanaa gadi bu'ee hin beeku. Kan bara darbeen yoo wal bira qabamee ilaalamu dhibbeentaa 30 oliin hir'ateera. Fedhiin buna bituus akkaan gadi bu'eera. Sababa waraanaa dinagdeen addunyaa garmalee waan miidhameef jechuudha. Buna toonii 360 ala erginee doolaara Ameerikaa biliyoona 1.8 argachuuf karoorfannee turre. Garuu rakkoo kana hunda dandamannee buna toonii 240 erginee doolaara Ameerikaa biliyoona 1.34 arganneerra. Dhiheessiin bunaa dhibbeentaa 50 irrateera ka jedhu guutummaatti dogoggora. Akkas miti ka jedhame. Sababa rakkoowwan biyyattii keessa jiraniin fakkeenyaaf oomishni naannawaa Wallaggaa irraa argamu hir'ateera. Haa ta'u malee yeroo ammaa bunni gara alaa ergamu ga'aatu jira. Bunni gara alaa ergamu ka hir'ateef sababi ijoon gabaan addunyaa gadi bu'uu fi fedhiin buna fudhachuu addunyaa irratti akkaan hir'achuudha malee sababa rakkoo nageenyaa alergiin bunaa dhibbeentaa 50 irrateera ka jedhu dogoggora. Rakkoon nageenyaa inuma jira. Keessattuu Gujii fi Wallaggaatti gara jalqabaa hanqinni bunaa mudatee ture. malee haga kanaan hir'ateera ka jedhu dogoggoraan ka galmeeffamedha. በዛ ደረጃ መቀነስ እንጂ ሴኩሪቲ ምክንያት 50% ቡና ኤክስፖርት ቡና ቀንሷል ማለት ስህተት ነው የተመዘገበ ማለት ነው። እዛ ላይ naannolee Itoophiyaa oomisha bunaa biyyattii utubanii qaban keessaa tokko kan taate Oromiyaa keessatti sababa rakkoo nageenyaan buna oomishuu fi gabaatti dhiyeessuu akka hin dandeenye qonnaan bultoonni BBCf ibsaa turaniiru. Keessattuu godinaalee Wallaggaa fi Gujii keessatti bunni bosona keessatti oomishamu sababa rakkoo nageenyaan akkaan gufachuu ibsan qonnaan bultoonni. Waldaa qonnaan bultoota buna Oromiyaatti hoogganaa kutaa daldalaa kan ta'an obbo Mitikkuu Baqqalaa garuu rakkoon nageenyaa qulqullina bunaa miidhe malee rakkoon dhiyeessii hangas mara miti jedhan. Firaafolii Dhugaasatu dubbise. godina buna oomishan keessa godina 12 irratti hojii bunaa hin hojjenna waldaalee bu'uuraa naannoo sanatti gurmaan irratti waliin hojjenna. Ani amma rakkoo nageenyaatiin wal qabatee oomishni bunaa akkasuma persentii 50 irratti kan jedhu ayidiyaa sana sheerin godhu garuu maalidha rakkoo nageenyaatiin wal qabatee nu bira kan jiru qulqullinni bunaa gadi bu'eera maalii fi akkaataa barbaadamu sanaan bunni maalidha seera mataa isaatii qaba akkaataatti funaanamu qaba haala sanaan egaa qonnaan bulaan funaanuudhaaf haala nageenyaatiin rakkoo isaan biratti ta'uu danda'a waan ta'eef buna kana qulqullinaan hin funaanne waan ta'eef bara kana keessumaa maal ta'eera bunni baay'ee qulqullinni isaa gadi bu'eera waan ta'eef isa ittaanu kanatti illee qulqullinni bunaa gadi bu'uu danda'a kan jedhu shakkii mataa keenya qabna jechuudha nuun gama keenyaan. Iddoo tokko tokkotti oomishni hir'achuu hin danda'a garuu piroodakshinii amma jiruun oomishni gaariidha fooyyee qaba. Garuu qonnaan bultoota bunaa kan turanii naannoo keessumaa gara lixa Oromiyaa kana naannoo Wallaggaa keessa fa'a kan gadhiisanii ba'an illee qonna isaanii dhiisanii kan ba'an nageenyaaf jecha qotuumaaf illee sodaa qabu namni ba'ee galuudhaaf illee yeroo sodaatu yaatee fi sana kanarratti nu banne sun dhiyeessii sanarratti hanqinni amma tokko hir'isee hin jiru qulqullinaan alatti jecha kooti. Garuu inni kun baay'ee kan inni mul'atu impaaktii isaa warra piraayiveetii irrattidha. Amma waldaaleen bu'uuraa haala nageenyaa kanaan wal qabatee baay'ee kan miidhaman hin jiran. Haala nageenyaatiin qaama mootummaas haa ta'u qaama biraarraa rakkoon waldaalee bu'uuraa keenya irra ga'ee hin jiru.
Fakkeenyaaf bara kana hundaa'uun kan naannoo Wallaggaa yoo fudhatte dhiyeessiin isaanii bara kana dabale kan keenya mareetiidhaan gaafa ilaallu jechuudha. Garuu maalidhaa dhiyeessii waliigalaa hir'ateera yoo jette immoo hir'ateera akka yuuniyoonii oomishtoota buna Oromiyaatti. Maaliif yoo jette kun immoo gabaa addunyaatu gadi bu'ee jennaan nuti buna kana maal gochuu dadhabne irraa fuudhuu dadhabne nuti ofii keenyaaf jechuudha. Qonnaan bultoonni waldaalee keessan jala jiranis hojii isaanii hojjechaa jiru jechaadha. Hojjechaa jiru. Maal liqii gadi buusnee fi liqii kenninee liqii isaanii buna isaanii sassaabanii gara keenyatti fidaa jiru. Gatiin addunyaarra jiru gadi bu'aadha. Gatiin biyya keessaa bunni itti gurguramu immoo ol ka'aadha. Garaagarummaa kanaatiin maalidha amma nuti baargeening paaworii keenya humna keenya maaliif cimsannee qonnaan bulaa bakka buune waan ta'eef buna kana qonnaan bulaan karaa qulqullina qabuun oomishee fideera waan ta'eef buna qulqullina qabu kanaaf immoo gatii kaffaluufii qabdu jennee amma nuun niich maarkeetiidhaan buna kana gurguraa jirra qonnaan bulaadhaaf jechuudha. Rakkoon nageenyaa rakkoo qulqullinaa wajjin akkamittiin miidhamuu danda'a? Qonnaan bulaan buna isaa kan inni sassaabbatu yaa bosona keessaatiin beektu. Rakkoon nageenyaa jira jedhamee iddoo shakkamutti maalidha buna maal godhaa harkaan shamaxxaxa jechuudha. Bunni diimaan harkaan qubaan funaanamuu kan qabu maal godhaa biyyattii sanatti fayyadamuudhaaf harkaan shamaxxateetu fudhatee mana isaatti galee kwaalitii bunni sun qabaachuudhaa qabu akka inni gadi bu'u godha jechuudha. Bunni gaafa shamaxxatamu maal ta'a tokkoffaa bunumti inni bara dhufuuf iyyuu oomisha kennu bunni sun irrifata beektaa mukni isaa rifatee bara dhufuuf irree oomisha gaarii hin kennu. Kanaaf qubaan irraa funaanamaa jedha saayinsiinsa. Isaan immoo haala sanaanii irraa gaafa akkas godhanii buna sana dhaqanii maal godhu yeroo afan haala karaan barbaadamne sanaan gaafa isaanii piroosas godhanii qulqullinni bunaa kun gadi bu'aa jechuudha. Gaafa gadi bu'u maal ta'a darajaansaa gadi bu'a darajaansaa gaafa gadi bu'u nu bira dhufee maal godha gatii dhabaa jechuudha gara biyya alaatti.